Ati baate takka baadha namni ka addunyaatti dura namni ka addunyaatti dura utuu waraabee isaa bar hawa wallaggaa waraabeen inni. Maammeedha bar. Maammeedha bar isaa miti. Inni galatte. Maammee bi Allah isaa. Maammee shama waaniti maammee hidiraadhaati. Wanni maammee pirezidaantii maammee. Obboleessa Mubaarak Musammaa Sammoo. Obboleessa Tasammaati. Namni akka ijoollee wallahi bargaa karaa kana namni nu baate bar adlii fi mucaasanii bar. Hudduu dhalaa takkanatti ilaa hangammaa gabbaa ture namni itti gaafatamummaa qabu jira lamaan sanii bar. Hin beeku Oromoon achi dura. Yaa miyyoo keenyadhaa sabboona Harargee wallaahi billahi ani gaafa laal gaafa meeshaa nama waan gabbaafnee akkasitti tiktaakii kana warra keessine san garteemi wallaahi ani gaafasii beera kana silaa rabbii kiyya dhaluma gootee na uumuu baatte ijoolla waanuma dhalaan turitti jirtu yoo gaagaran bas yaani jireenya kana nama jibbisiisti siilee jarana wallaahi ilmi namaa kun garuu miskilaadha mee maanta na sabboona isin ma jaalalti jitan keessa baatan amma yeroo nu amma jaalala keessa jira na murshidan jaalala keessa jirraame mee tana yoo deebitanii haasoytano fuudira wayniin fuudhaa dhaggeeffadhaa haa callisaadha dubu walii wal jana janannaaf nutti dhiiftanii bar jana hayyee islamee wal jana namicha nutti ol hin deebisin hayyee namtichi wal hin deebinu murshidaa mee murshidaa sagalee takkaaniif si jena jeni mee waan isin si deebitu dhaggeeffanna jana jeni yerbu abibti jere daalaba jena ma gowwaanu seetanii murshidaa ta'uu hedduu qashtii maante no kun jara arba jaago wichini ati gowwaadha ati jaalibsa jene nana jenta yaa boon talatara narra gabbuusaa gisee dhibba jena jene kaantu dhagaasantu hiikatanaaf akkanatti iyyiti haisiin halkanii jawwaan haala bulfattantu dhagaabee ta'an argumteen Murshidaan bara bibi mee jena jeni gaaf tokko wallahi wa billahi tallahi na bulo kete maani dane gaaf dure isin pe mata dunia jetta takkite erge akmalin isiida takkite erge dana isiida sa takkite gaafan dure si bare sitti mumen namoonni kun hundi bara guyyaa wal bare qaba gaafa di warra walloo tokko moozaqa uddu dhalaa ibidda qabeetu mee tokko dhiira aflee irraa ciccira jette takka gartee aflee as baate gaafas namni irra guttaan gaafas na bare viidiyoo teessan see anu gaafas hin argisi gaafsa miira keessa viidiyoon teessan hedduu deemtee bar hedduu deemte viidiyoo way laalamte namni guutuun fuudhee feesbuuk yuutoobii hunda naqatee viidiyoo mataktii sanii feema sana godhe tiiktaakiin sanni gubate malee Siluma namni TikTokin na hedduu nurra gubate ka TikTokin tokkichaa kanaan nuti namni TikTokin keenya lif jechaa tuma gaafaa fi geeraa akka miidiyaa kanarra dhufnee jira takkitti TikTok keenya ka dursan hin jiraanne bara TikTok keenya kuma 139 jira wallahi gaafaa abdii geeraa maal ta'u gaafaan abdii geeraa makkaariyaa jidda geessa tokko ilaali yeroo sana bari abdiin mee ijoolleen Harargee kottaa jedhe viidiyoo waraabnaan taappellaa laallattee ijoolleen dachaatee itti nita barakiyya wallahi la viidiyoo saddeettee laal wallahi guyyaa san viidiyoo san laal nama abdii geetaachoo hundaan na jala barreessee yoortu suma dhiifne jeeni guyyaa inni jaarraa gube san laal ijoollee jimmaatoo takkitiin na jalatti hin barreessin siidhumatti ijoolleen Harargee khalaas na haayi taate siidhumatti yee makkaa utaalee gaafa lolaa addunyaa gadi baatamu akkan taateeti jimmaa makkaa kotee jitte arsiin hin nattu beektaa boota namni itti waam hin nattu ijoolleen Harargee kun bakka inni achi kutee jidde kutee eenyu fakkana kashaafaan dawwalama isaa saboonaadhaan sabboonaan isa kashaafa fayyadama isaa gurratti hidhatee mana keessa deema dubbaan qulqulluun kun
Si furdaadha argataati gurbicha yeroo inni taa'u argite bar fuula isaa. Sabboona Sabboona. birraa kaya. Borcii qaba bar. Takka malee lama deddeebilee mucurita. Lukkuun kakkiidha. Agira abbaga. Abbaga luyaasuu laabeeti. Kafa dugin. Sano. Ji waan rabbi siya cini sudatini lubbo. Itti cab. Fu'ee. Murshida. Oo. Murshida lubbo. Mee lubbo eenyu jaalatame ati namas gubbaa jiru kana hundar eenyu jaalatame dhuguma rabbi sanitti. Hunda keessatti nan jaalladha. Ha? Akkas. Hundi iyyuu nan jaalladha. Akkas jabdu. Eenyu irra jaalattaan jedhama kana hunda keessa. Boo miji yoon hunda keessan jaaladhette yoo lubbuutti hin dibatin gurbaan akkana maali yaa akhi rabbi jedhi. Tish. Takana maaltu mama bayaan kan lama daan bugo de yang ko batala. Mama bayaan ko magala ko jira Murshida. Murshida. Yaa Murshida kari karaa warra jannataa jimmaadha jehu yaan talmaa kana na goota. Ah. Maalan balleesse hunda keessan iyyuu nan jaalladha jedha bar. I love you. Yalla messengeraa fi imoodha hunda bilooksi godhee Oi me jaalibsa. hunda bilooksi godhee. Jaalibsa obsi mee Godi waa ha Murshida block yo dhiyoota nama. desh mushkila. Maqaa dhiyoota na jaalibsa maqaa Murshidaa jaalibsa ibsaa jettee banatte maaliif irraa jijjiirte maqaa hangaratti torbaan hin geenye. Maatii fi caalaa nuuree dhuftanii intalti sin feetuu deemtee gosti hunda deemtee dhiira jira jettee. Takkitti argee. Sosobu jira jettee jenne. Albo. Murshida dhaggeeffadhu laal maqaa Namni dhalaan dalagaa barbaadan hin jirti mee dhalaan dalagaa barbaadan. Nagarre wallahi dala dalaga berbadu garang yo. Dhalaan dalagaa barbaadan foloo na godhaa keedhaan na dubbisaa dalagaan isin erga. Eeseen Dalagaa dhalaa barbaadu dhugaara. Kun ergaa eeseen teessee bakka lama moo dalagaa bakka lamaan na bira jira dalagaa dhalaadhaa jechuudha. Warri dalagaa dhalaan dalagaa hin qabne mana teessu. Zaahirri Mashanii nama fuudhi. eessa jirtan Faayidaan dubbisa, wallahi. obboleetti kun sitti ergaa seerta sabboona. Riyaad jira. Riyaadiin jira natti ergi yoo as jiraate wallahi dalagaan qabaanne bakka bareedduu keessa. Wallahi isin dalagaa qabdi garuu ta'aa hin jiruufi malee. Kootu jee wallahi ergi natti na amantaa Naafoo kana. sabboonaa biran geessi miti yoo na biraa dhuftu sabboonaa miti sabboonaan dalagaa Allah geessi ya maal. Rabbi sekase, ya Rabbi sekase fauzi biratti qajeelchi sabboona royya. Amma nuti dalagaa biyya footi harkata dhiisatis gaa nuti ima dhugu dalagaa dhugaati Naafoo wallahi. dalagaa dhabiti yoo nuti nama sharaasharuu yaa nu dalagaa nama laalaa jirraati mataa nu nyaatini nurra gaddaa birta. Hajji nan erga qoy meeqaan hojjette 2000 hojjetti bakka amma jirtu 2000 hojjetti meeqaan Achimata hojjette. ajin. Achimata ajin. Kuma lama yoo jette chimata jeen. Wallahi 2000 hojjetti. Dalang karshe ko madibba sai diyan mai tayi. Dalagaa warri hin qabne wallahi dalagaa warri hin qabne akkuma namoonni uffata asirratti gurguranii amma namoonni gariin bilbila dallaalaan qabu nama gaariin beeku kanaaf inni shakkanii warroonni dalagaa barbaadan dalagaa mana arabaa itti gaafatamummaa isinirraa fudhannee isin ergi ani mataan kiyya dallaala jaa ka isaan dubbisa Suudiidhuma wallahi dhugaan Shari'a dallala taatesa. Dallala ege taate dalana sibira buutu kha. Ani sibira timbua. iya ate kootu lubbuu bara ate takkiti tiyya bar mangiti tiyya ate xayyaararaan si ofa bara Yaa namu bira buutu dhabdanii sabboonaa bira buutanii rabbi sodaadhaati. haadhotuun suudii jiraadde sabboonaa biratte. Sabboonaa bira Fauzi Sila kootu kana ate dorali. Sila kana dorali kana lafa sharroke fauzi birandak. yes Wallahi. Fauzi nama miti bar Fauzi Fauzin. nama daabboo nama kadhatu namni biraa maal godhu? Nama khabalan. Nama khabalan. Dachi jelas dabar suatu kalal Fauzin. Apa kana sirraa qaba. Takkitti wanni na balaaleffatu waan biraa takkitti numaan hin karanne. Fauzi Waanuma namni ol karatu saniin. sabboona. Afaan tolaati sekartes Waktu itu wanita neti ada di dalam suga. waa kadhachuu beeka La ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim.
وديك بوزي واخرتها وجرتي دنيا تنرى يا بالله عليك waraabdu ishii jetteeni sobdeetuma jechuudha. Mame bi sabona mame bi bozi la mi mari je tara kesa gajiya sa wa Wannan mari sina karate. Maameen ni kam mame mare polisi ka jo sana ajawa wani jurusa ati yeroo sana ishii jetteeni jechuudha. Ati dura meemiyaan kee dura meemee na agarsiise jetteeni irraa waraabdu. Dhalaan argee nama yaamtu amma. Muciyyoo teenya ani waan sallaaluu hin danda'u maqaa kee kanas yaamuu hin danda'u dhiifama ani waan sallaaluu hin danda'u lakki an dafeetumaan firraa qochiisa malee waan sallaaluu hin danda'u. Takkittiin ogguwaan sana gartee Takkittiin. nama gaggaba qabu ofirrumaan garagale. Ani kingo dulaala dhageeffadhu. Yaa muciyyoo tiyyaa. Takkitti iyyatanarra gurguddaa. Takkitti iyyatanarra gurguddaa. Jaamuun danda'u beektaa afaan. Akkiin godhu ni beektaa giseen akkasii jenne giseen akkasitti silaa walirraa yaasuu malee umaana fiyyoo inni ibtu yaase ani waatu dhufe jeetumaa wow karaa kanan deemaa diimaa Kana wayi murshida afaan dhageemee obsa. Murshida afaanitti waa dhagee. Boodaan si garsiisee irraa waraabdeen jidduu jetteemi. Abboona. Hai. Shaadhabee jira. Murjida kasih. Murjida kasih. Woi jangan tanya. Annagaa jira daawwan deemeeti jira. Woi mukaan kayaknya nyata be. Wallahi. Ada akkana sobaa jirtu gurbaa kun wayii garee bu'aa dila kabbar jaalib sana gumamuun harka inni duruu saaqate inni duruu ni saaqate Laa. dhiyoo tana dhageefa dhiyoo tana Sakate. Ya tak. takkitti dhiyoo tana amma akkamitti intalata akka waliin barsiise beeyta dhageeffadhu ka intalata akka waliin barsiise dhaqeeti intalti beeyta ijaabarra wanta kanaas beeyti dhaqee laalee beeyta hogguu laalu nagarsiisnaan jette akkamiin godhaanaan jee akka gootuun jeen akkas hin garreetti baxaanaa kee fuulatti uffadhu mormaa oliin fuulan bu'aa maradhu dura taa'ee jeen. Hoji tu kena kena tak elah lah berbu takiti. sun istaayila keete kaa sun istaayila keete amme gorora yaa tay jaallan Takiti dulu ini dulu sakate ya sah. duruu saaqate Laan saaqan nebbo. Wallahi Murjida enggak apa ya? Murjida enggak apa jalib dagebat murjida enggak apa jalib jaalib jaalib saambee Mantu. yaa bada Stylish. yaa karam kutu keessan bare amma. ol deebi'ee saara Ya, kaata godhaa dhaggeeffadha. barkaaletiin bushtii turan kaata gootii Fozi wanta dageeffadha fozi wanta kan isin hima dhage fozi biyyaalee isa wanta kan isin hima dhalaa hogguu janaajjantanii isin maaliifi amma namoonni gariin ka hogguu dhalaa janaajjane dhalaa kutaa biraa hogguu janaajjane dhalaa sanii wajjin akka malee tahee gabbee dubbachuu sodaatu hedduu jira maaliif onnee akkasitti isin qabda yaa jara keenya isin maaliif jennaani gaafa waa takka dhuftan osoo hin dandeeysan feetu harargee biratti akka malee ta'e Hawa gurbatiin ammalaa dhageeffadhu. jimma biratti Laala amma gumaa kiyya naa baase murshee biraa waan biraa dhiisiiti. Murshi maraa gumaa kiyya naa baase. ati duruu saaqatte qoy guyyummaa lamatti ati duruu saaqattee Guyyaa gurbaa lama akka taate. hamileen nu Baatii meeqa cabsinka jirra? wallahi Aboon amma suuraan qabalaa gaafa hudduun ta'e gabbaate yoon sa'a 24 huccuu carqaan deddeemuun tarachi facaasee dalagaa sin godhanne ni akka meelaan Jaalala immoo qote shamarran keenya ka harargee kun dhageeffadhu shamarran keenya ka harargee kun gaafa wanni harargee dhufte namoota konfidensii qaban tokko tokko qofaatu jira gabbaateen dubbattu maaliif hin dubbanne ni beektaa hidha jirti jechuudha yoo ajandaan kutaa bakka isiin hin laallanne san bakka isiin sodaatu sanirraa gara biraa dhufe immoo namni isiirra jeenaan jiru. wallahi billahi tallahi dhageessa bona kan rabbiin shaayidaa gartee miti guyyaa irraa kana nolochin wallahi nama kana nin kabaja malee gartee miti kabajaa tana bes
اختراع ما تكشوا روحي تيجي تنا قصة جول متى تنا كمتين أفعال مخيا واجعان جيتين قام فدملي نمان أقرب سوف دوق قام فدملي قرتيمي والله أنا ما تقو خنا كلام متانا قبجي ولا تياز بورا جاني ولا دستخرا جاني ولا كان أسكيس جروف ولا خبي جرو جدو قرتيمي والله نمنينا قد كسودان نجرتان ورب الكعبة Ati sudah tulis ati Rabbi sattere ni beda. Joolmatenya tana awaaje chorra du'aan narra jira bes ja'oon hin fadhu jechuuni jechaan narra jira kana baduu namni jeeni hin jaan. Nyaabi bar amma laal takkitti laal akka tokko. Amma fakkeenyaaf harargee keetaa namni harargee keetaa lolu nama hin jiru. Lammada immoo fakkeenyaaf ayyoon si jibbee harargee keessa taatee ayyoon si jibbee waan ati narra jabduutiif tokkoffaa waan ati narra dandeettii qabduuf waaniin bakka akka keessanitti istaayilaa ati deemtu sanitti deemuu hin dandeenye kun naaffaa nama dhuunfaati yan sanii miti. Amma arsii amma shamarrin keenya irra guddaan yoo ijoollee arsii sana akka malee attaa golgolanii hin dubbattu. Yoo jimmaadhaa wal lolte hin dubbatti. Yoo kutaa biraatii wajji wal lolte hin dubbatti. Akkasuma arsiitis harargee wajji yoo wal lolte hin dubbanneetu jira. Maaliif namni kun wal keessa seeneetii miira keessa wal galchee kaameeraan wal qabee jira. Qilinxoodha jira. Si galtee namni bilaayi waliin faarsu abiibdi. Namni qulqulluun ati maa gabbaatee kutaa biraa mee kutaa ati faarsitu gartee dhiirti teenya hedduudha matta akka dhanaa waa faarsaa oltu sirra. Alaan teenyaati. Tabboona. Yoo faarsu baanne kama baan nyaatan dhumna. Ni dhumna. Dhumne. Asanii mi bar tan na dibde sanii mi bar faatummaan gartee mi faatummaan faatee jenitun yoggaa mammadoo bilgaa irraa rogotu san isinis maa bilgaa isaa irraa gad roginii jaabar maayif kophuma maayif waraabaa oolti qiyaamaan tana ifi isinis maa waraabne re. Hin garsiisu gaanii. Isiin waraabuudha gaadhibee jaalalaa kan jaalala keessa jirti isiin waa hara san jirtu nama kana wantee wajjinaa fe'eddiimi. Gariifaa waan quba abba xiqqoo kanaan deemuu hundaa jira maa waraan. Ati takkitti nama amma fakkeenyaaf takkitti ati eega miidiyaa kanarraa fi misenjera kanaan daasbooraan kun takkaasee ol qabeen jiru hati irraa waraabinii dhiiftee tuma bira dhalaan barni saalfatti waraabdi kan irratti. Diyaasbooraan na sodaata bar wala diyaasbooraa wala warra suudii keessa jiru ijoolleen na dubbiftuun ijoollee kabajamtu na dubbisaa bar namni baalagee na dubbisanii. Takkitti nu waraabdi jenni fi funa sodaatan ani bismillaahi waan tanaaf hin beeku natti ol qabuu dhiisi. Waan masaluu na taasaa sodaatan sagalee teenya namaa na biratti namatan nu waraabdee nu galakkifti jeeyyoo fadhani namaa na biratti namatan. Tambar wanni akkasiitiif amma tokko faradi akka waan ati jabdutti si beekan laalama wanni akkasitti sirraa sodaataniif namni kun bar nama akkanumaan namatti hin dhiyaatu. Wallahi amma diaspora tanarraa tanii dubbisin hin qabu wallahi ijoolleen dubbisin taliila amma walii bilbiluun yaani na salaaman na hojjaasawan ni di salaamtaa na gaafatan akka mina gaafa amma maammeen kunoo ni fuudhe sa intala takka biratti deetta. Maammeen waan ni goraddaa mee forfaayila forfaayila goraddaa. Eenyu forfaayila godhan? Maammee kam? Mee obse. Maammeen gaaffileen baafatanii jiran karaa diaasbooraadha. Eenyu forfaayila godhan takkitti ta'e? Jaartii fi isa forfaayila goraddaa itti ganama kana faayee jiruu bira dhaqee. Okay, maakiin raani godhannaaf duroo maakiin gisee godhattanii godhannaaf nuti illee san boodan. Maakiin tam? Intalti warra baale. Waa'ee nama biraa waa'ee nama dhuunfaan kaasinaaf raadhiisaa amma bira kutaa. Yoon kaayyan nama jaa. Fakkeenya siifnee bar nama dhuunfaan jettu maammeen nama dhuunfaatii mitiiti. Fakkeenya siifnee. Hayyee khalaasatiin kaayyattuu ministeera kaayyannaa nurraa ostooti. Maal kaa geemii qabanii? Geemii hojii qabatanii? Laa akka geemii fakkeessaniiti nama affeerratanii geestii sanarratti
haflaa waan akka haflaa godhatanii achirratti amartii ol kaayachuu deeman. Eenyu Aqileen fa'amoo? Laarra maammeedha. Aqileen argatti godhata. Aqileen agarree isinneen giddu. Yaa. Mana fuudhaaf heerumaa dhaqan kaa'o. Baay'ee rabbi alaaf isuuf ijoollee teenya. Laa sanii Aqileen eeggatti fuudha sun eessa geessisa? Achumatti dhiisee horaa galeera. TikTok marra fuudhee marra eeguu deema. Yaadin dubrami. Suwarra dhiisanii bara kam taateeti. Jarri guruppee takkaa jira takkaa hafe isaan hanga san keessaa takka abbaa lamaa hafe lameenisii fi sabboonanii fi ibsaan itti cabsaa. Umriin isaanii meeqa? La ilaha illa. Ati umrii irraa maal daleeyde chiyaas boora dhaquu feeta footi umrii irraa daleeyde gaalichan. Wanti kumarrata. Noboo achi dhaqee akka farwanni san yoon ta'een beeka. Gurbaa Finfinnee keessa jiru kana maqaan isaa eenyu? Masuur Jamaal. Laa taatu laa. Dhageeffadhu nima jaalibsa ati uumaan beektu seeti dhageessitti nima. Laal waraabessi jaan oggaa maal xixiqqoo nyaate ni qaccooma jassii galee. Ati immoo ni deemu. Immoo xiqqaachaa deemti sii galee. Utaani ati nyaanni kee yeroo hunda jaayisaa. Manni kee hundi. Takkitti mee wayiin si gaafadha. Qopheessuu qofa. Dhageeffadhu. Takkitti. Fuma qopheessuu qofa. Mee takkitti mee na jigatu waan takkaa jira ni beektaa. Amma namoonni keenya kun irra guddaan sammuu isaanii nama dhiba ilma namaa kana. Amma hamilee warra Suud Arabiyaa kana jirtu kuni hamilee gaafa nuti biyya jirru tokko ni beektaa gaafa nama Suudii amma fakkeenyaaf Suudii namni jiraa gaafa jedhan akka waan jannata addunyaa keessa jiru nama fakkaate hin yaadatta takkitti yoo waan san hubatu taate. Alameen irraa dhiisi yaaboo. Wallahi haalaga kana hunda lafarraa gurutan jedhii baara nu fixanii haa. Yes. Amma sadarkaa tekinooloojiin guddatte kanatti sadarkaa namni waa hubate kanatti namni akkamitti namnummaan fayyaa qabu laal. Birrii miliyeena takka jechuun maallaqa guddaadha. Miliyeena 2 baasee Kaayiroo tana waggaa 10 taa'ee Suudii waggaa 15 taa'ee Kaayiroo waggaa 10 taa'ee maas biyya faranjii san deemeetiin achitti ammaas dalagadhaa siin jedha. Jara na namni keenya kun. Faranjii taaptaabiin baatuufi faranjii maallaqa keetiin baatuufi faranjiin waan hin baatu. Karaafuu teessoo keessatoo. Teessoo fuutu. Narraa imigaa uummata kana jala teessee baatu adda. Yoonni jala. Jaartii kee amata takka si baafachuu dandeessi. Dhagahi. Yoonni jala yoo ta'e yoonni nama 8 amata 7 akkana si teessif. Yommuu jaartii ta'e taate jaartii ta'e amata jaarsa kee yoo ta'e kan qofaa miti malee sabboona laal jaartiin yoo jaartii takka jaarsa gartee takka haadha abbaan yeroo gabaabdu sii kannite Ameerikaanis sii galee baatii jaab bahuu dandeessi baatii 9 bahuu dandeessi amata bahuu dandeessi si bira dhufuullee dandeessi jaartiin ta'e san akka hin dabbaramne gartee ijaazaa kannaniif jechuudha. Jiruun dhalatti irra kafiifa jechuudha. Laa jaartiin kafiifa dhalaa osoo ta'an jaartiin kafiifa. Jaarsaa jaartii biyya arabaa tana galee Kaayiroo yaane achi tattanyee maas bifaareen amata 10 achi tattaanye jedhee yaade qabu kunoo. Sanii miti haa sun warra nama hin qabne. Rakkoo mataa isaatire. Ummaraatuudha bar. Yaa. Hai bar. Ni ulfaata wallahi. Hai. Amma waggaa hedduu as keessa turre. Sabboona amma diyaasboora koo harkatte. Ni kuma godhatta dura. Hoggane haa godhatte yoo ilmaan illee fitatte rakkoo qabdu ni kuma godhatta. Haa godhattee mi sibira ijaasaa dhufte gisee siin ijaasaa sibira dhufte sirri taaptaap godhuu qabda sii galee haa yerootti. San boodaan gisee suuraa si hojii kaatee ol deebitte jaarsa kiyya jettee tuma suuraa san qab goote wanni godhattee achumaan jaarsa kiyya jettee si naqatti siina itti wannaa siina inaan hangumte akka dhuftati.
Amerikaa dheeyte. Oguu Amerikaa dheeyte ni badda gana. Akka amma xalabaa kana jalaa baddu godhatee suutii yala. Ni badda. Laa Ni badda. Baddee isteeta jijjiirratta. Baddee isteeta jijjiirratta. Alaas nagaatti ganaa qaccee akka ta'etti fuutee hojii jiraata. Haraami wallahi haraami la. Dhageeffadhu wanni. Duuba dullatti bitatti wajjin ta'a. La wallahi. Fixachuu baattee hireen bakka naman geesse hin qabdu hireen hiraata waan jaassan. Teesseetu boqa oddata malee irraa kana kan hin deemaan hin daleetu. Isa daleetu hin deemaan. Bakki amta nan beeku. Amma nama raafan jenna. Namni yoo taa'uu dide adama fuutota Itoophiyaa firaa gad darbiti jenna. Awwa fillee sagaleen kiyya jira. Sagaleen kiyya jira. Ni jira. Nama hedduun mana keessa kanarra sheer godhu jira. Maal qabdan? Maaltu maal ta'e nagaami? Nama hedduu sheer narra godheetiin dalagattiin jira jidduu isaa. Aboo intala takka mana fuudhaaf heerumaa dheeytee laallattee achumatti hiiftee deemtee jaalattee Deedu wallahi waan sirra godhanii gaafa dhume. Dubasi maaltu golchaati? Wanni nagalchu sagaleen ta'a. Hayi. Eenyuuf? Intala kaa'o. Galatami. Intala mana heerumaati fuudhee bira deemta. Deem jaartii keessatti karaarraa kafalu dadhabdee.